بالله كم نقوم أبسا ويبسشا أجا والله قالت ربي فياداي نقوم أبسا خينيا كم جرتات نجيا وروميان نجيا ماتين نجيا مرتو نجاي والله الحمد لله ويني يعني بيعقون كدس نجيجرا والله بقى ربي نجيا بيابا خسي جسي آمين 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 قالتون السايرة هنسي أجيفت مي ماما في بابا برازري خيخنا اللي سوى جبرن في ما صابر مي خوتو بلي سيب ساسين تبسا What? Sudah tahu. Ya Isani sudah tahu kan? Sudah tahu kan? ما تفهم Ni sudah tahu. Dole mat jadi mu tiga tiap sama ni. أسمع دي كمالا Sama mu tiga kau nak kasi kau ini sama. Sama cucu. Wallahi sabinya nyatet. Pero biar. Ija ada be. Sama aja sudah koi. Ibsa kan argi tadi. Yaudah ibsa mau tiga nagar sisa cuma ni. वो देगा माला था देगा Koi at doli oromia yero dera nagar lari ada be cukati. वो देगा माला था वो क्या करना है वो देगा माला तो लाची से Ini malu kudu diori kita bisa mau tiga male. Wallahi ibsa kan indah ni. Wah kau tuh ibsa tu pick up dah. करना है देखिए Ibsa siya? Macam anak ni akan mudi huda ya. Akan cerita. Tadi. अब वो बनना चाहिए शेर Kalau dia ti live ini, istumali live ini sen tumali ho. मार को लाइफ ही रहा अक्कड़ मान से नाम फुर रहे हैं देखो करा बासी Bercifti itu mas Venta. Tahu tak dia garan bercakap bahasa mo? कौन से ने बुया ला वो सरी से ने आप लोग Kuyala manu suma cisu si harga baran. Guys, if some bercakap bahasa jerba foromo. बर्चे जाए बाबा से कथा हागा मुझा गना गे Hai, borcente olo derate mo graduro ci deme. Wallahi rakkene ilsa wajin. Nu di ilsa wajin rakkene ya waro. Jolle mu नजरा बन्ना रिपोर्ट कश्ती मालाल में Mucharo bale sa kheti na gyanga fada sisi ya ifsa ko sari si. नगया गाफर नगान करफ बीदी Salam alaikum shode kami. और दे चिंती जो चुरा अगर तो वालेकुम सलाम Bale sa ifsa di aji. बोले लंजियो बोले की Mal jansa. ए ये थी Abo bale khamu chano bale sa kheti ruga ifsa kami sa muchan smo fakata bar. ब्राउज़र इधर हाँ कम था Abban kheti le mashallah. Ati abban khe fakata. Bale sa kheti wal fakata mbaka family babbaredu wallahi mashallah. माशाल्लाह Mashallah. खुले Laki kuni jolle onlati. Wallahi kuni jolle onlati sani tipsa. Tipsa kuni olla da. मैं Jolle onlati kurban kuni mi. ना बोल Abbale sumo. को तो जोरा Kursus tika ada orang kena nak kena gabat.
afaan kana keessaan isin hin fakkaatu mucaan kun. Akkan jiru nagartu. No, ati xiqqoo iyyatana dhedheeraa ta'e warri ibsaa kun iyyi xiqqoo kana qaqqaba beektaa akkana xixiqqoo. Meetira meeqa dheerata jibee ittiin. Ati waan namni dubbisa ta'e. Amma obboleessa keetii ibsaa. Eega. Kajaartiin ammaffaa. Malee obboleessa ammaan ta'e ijoolleen ummaa ta'eeti hundi wal fakkaatti dhiisi nuti hangee agarre garuu inni xiqqoo oowwa fakkaata inni kun akka keetti faana qabbana. Eenyu maqaan kee? Yes, family cosa dhiisaas. Eenyu maqaan kee? Dama wal baradhuun mee Ifee wal baradhu. Anaan Ibsaa mucaa kanallee inni aboo gara miidiyaa maaf iddoo osoo inni xiqqoo leenjiin. leenjisnaa dhugaa mattiinee kun. Obboleessa kee kanaan nuutee jira bakka tiktookii baniif ibsaa. kun siin ta'u kun. Nyaataa jedhiin bannaati. Kuni naan ta'u kunis obboleessuma keeti kaa. Eega kajaartii sadaffaati. Aboo ijoolleen sirra oowwituudha obboleessa kee xiqqaa kana qofaan si fakkaata yaa ibsaa nyaara gaggabee kabajaan dubbata. Dardarri ijoolleen kun hin taane. Kun guddifachaadha. Wayaati kan marachiisiistu yaamoo laabataa wayiiti. Ija meediyaa akkasii miti xiqqoo ija qaqqabi. Ija fatatti goote ati. Dheeraa si ibsa malee bannaa si dheeraa malee nama jalaa gadi hin jirtu. Yaa ibsishaa bakka ibsishaa wayni jalaa badda amala kana wayi fudhattaa yaa ibsishaa amala kanaan ati nu fuute warra meediyaa kana guutuu. Dheereffatee dhufa gaafa waan maraa. Naante ijoolleen biyyaa tuni ibidda qabdiisa akkamii aboo. Beeko mucaan akkasii gaggamaa wayii fakkaata. Fedeentii si jalaa badee barbaadu jirta. Ibsaan mucaan nama waa duraa badan fakkaata achisiis as deebi'e. Biyyaalaa jirtu tun yoo namni ishee gochuuni didee yoo namni hojii faa dubbisuuni nama arrabsiti. An biyyaalaan jiru bar an biyyaalaan jiru bar. Biyyaalaa jiraatti illee jiraatu baate illee nama biyyaalaa jiru waliin yoo haasoftuu fi wanni jettu takkaa miti bannaashin. Bannaashin biyya keessa akkamitti nama marattaati bannaashin. Bannaashin akkamii afaan Oromoo kana bannaashii kana isaa barte. Bannaashinii da bakka. Maal jechuudha afaan Oromooti bannaashiin kun? Arraba? Afaan Oromoo sanaxalee. Sanaxalee. Aha, bannaashiin afaan Oromoo kan sanaxalee Oromoo jalaate? Miilaan deemu jambaree irraa afaan Oromoo hin beeku malee. Balaa Oromoo. Antee ibsaa maal jechuudha mucaan afaan Oromoo kan sanaxalee jaajaa bannaati isheeni? Nama waan baay'ee na haasofsiisee bannaachi qabi. Kaameraa deebisee. Aboo kottu. Booda wal loltanii dhiisaa. No waliin lollo. Mucaan akka tokko baree kunoo. Nuti ashittii faa beekna amma ijoollee kunoo ashittii faa jala jira. Ibsaa kanaffaa obboleessa ibsaa sanfaa bakka ijoollee magaalaa isaanii beekna nuti. Ati magaalaa kana duubaatiin seentee? Ijoollee baadiyyaa keessaa yuulal baadiyyaa macarrashaa biyya teenaa. Guyyaa meeqa shaantaa namaatiin baddeemi baajaajiin osoo fiiduu? Ijoolleen baajaaji osoo ni beeksistii. Harka kamaanii na galchan. Elam cakap lah aku nerang kinapu. Hah?
Oh my God. Ibsa. Ibsa wallahi abu bakka jolu biyya tana jolle biyya ala fakkata o. Agar te misite tolte. Zari matene farangita. Fani da jolle fani da wallahi. Zari matene tu farangi da bannashin. Abonu to oromo da mal bannashin kunu afan oromo kan salatane ta kana sirri sigaru. Ay, Okay. हमारी बात Yeah. कब से जले थी बन्नाशिन दी Bannashin afan amara ni jal bas ja afan amara. अनमो Malu. दस ले न जब चुबा तो करो इतफाक जब मुदत नहीं जला बक्का Oh my God. Afan amara ne kibon ta mo kam. हाँ Ni jalata ta sa afan amara. सिरनी चंजाला दो अफानी चमने Like kisi gode jira ya. Bilchata da mujallaki. Akanan je mi tipsa. Mujan kuna akasa adatin dubbatu akasa adu smalitin dubbatu guys family lala. Mujan san saadu smile fakka da guwa sa wansa. Anya to disi takku. Sala. Elsa. Isaan uummatni isee egaa Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaa ciisu malee naasaa mucaan yaafee laayifii ciisee dhufa baqqaanii jiran. Biyyee fi jiraachuun akkanarra haa nama goosisti argitanii. Mudhiin maas taate yaabsaa yaada keessa seenne. Ma etta nasra. Nagee gabdaati silaa eega biyya dheetti kana numa ciistaa ciiftu malee laayifiin dhuftu guyyaa sadeen kanaa maali hoo? मैं बरेडू अम्मा सिलाला जिरार बन्नाशिन ऐसे जिरते ऐसा राई Ibsaan akkana jii hoosiin jee. नानी जन्ने वल्लाई No amma nama gorsanii fidan fakkaata. कॉस पे बन्नाशिन Amma nama gorsanii dhufa इन्हें काम बच्चीसु कबर जन्नानी निकाम बताऊं No jechuun reefoo kanatti अम्मा naasoo. रिबा के बन्नाशिन Reefoo katti naasoo itti amma ibsaa. अम्मा रिबा के Maan nyaata akkanatti akka nama beela jiru. बन्नाशिन अम्मा रिबा के बन्नाशिन Hai mucaan akkamti yaabu. Wayii. Dufa ana wali nasa ati wanya tu bi abisan akam jete ini ni makan ni nasra maka tiktok ki mo maka original Oromo na mashawadu jamate maka ala maka Ulang batala mo kon. Wallahi. banna shummal jitto me amma Kai sabbi ramuran ne isu wani dufe wanje ne mirkane su. Ma ette bannashin. banna shine na tate jirta demo Bannashin atinanta ne disi. banna shin mali fi beta sabontu da afana mara fa jibita Laki Sabontu original. sila akkas ture garuu dikko sa'aatus maal tokko ni beeyta biyyaalaa kana jiru. annama biyala jiru ibsa mali ambeku Dhugaamoo ijoollee ka ibsaa dura biyyaa bee jira sa'aatus maal jaanii jabaa tokko kan hogguu haasa'u suma fakkaatu bannashin jagguu haasa'u sii galee. banna shin brazari ta onolo wala barsisi Ijoollee baaleeti dhugaa rabbi ijoollee ganda keessaniiti. Mee background fayyadee. Mee me baka jolle brazari ta onolo fazari ni jolle baye kaba kanin bayni yu amma ilaalatan geenye maal laataatee jirtanaan jetta aree daa'uun baafneeti. ai ati sanitti hikatte sa ani bar tanatate jirtatin jede sabbonumma kettu nata emale yo matinata Akkana yoo taate walii galla yaanis bakka san ilaalu jira bar. maleze amma
atoo sona laallattee na guddifatta malee akkamitti ibsaa asi guddisuu hin danda'u lakkiya nama guddaa barbaada. Eega anu sanuma jedhaa si wajji rakkachuu hin danda'u bannaashin. Aniyyuu inka bakkaabeedhaan biizii akkati na gootu hin barbaadu malee inka bakkaabee hin jaaladhu. No, anuu siif yeroo hin qabu nama guddaa akka kiyyaa malee atiif kunoo ni jarjartaa bara areedni tokko sitti hin jiru. Ijoolleen akkana ammas ijoollee hawwituudha. Xaaxaa nama gooti. Ati dammoo kaareedhaan beektu ani maazaritti baheeti yaada. Moodu areeda shanyoomarraan ganamu baafne cuqeeti kana waliin baasanii. Maazaritti baanee numartuu. Hanganumaa isin biqila jechuudha amma ijoollummaan qabdu jechuudha areedumaa isin biqilini malee. Hara bannaashin ganaa mucaa. Daa'ima harma maazarii odaan kuufne. Hanga waggaa meeqaa luuguu feeta harma maazarii? Luuguu waan biraatti fayyadamanii harmaaf akkamiin luuguu fayyadaman. Abeet Oromoo. Hai maafaan jijjiirtu bare dhagee oduunis numa jaamti. Harma maali harma maazariitu hodheen quufne ati jannaanin akkasiin jeessii galee. Luuguun jedhamu ka luuguu waan biraati yaada. Ayyee hodhuu ayyee. Akkasitti sirreeffadhu. Amma gaadha loqodaan nu wal dhabalaan loqodni keenyatti loqoda naannoo bahaatti akkas jannanuti sii galee soorii. Ani kasiin jiru. Ati akkamiin fudhattee immoo akkas naan jechuun kee akkamitti hiikkatte silaa? Dhiisi akkatti hiikkatte maal gochaa sitti himaa miti. Ati amma akkamitti amma naayemi waan itti yaaddasan barachuu qabaanis. Ofiin aadeen tokko jechuu. Hayi. Wayyee Nasraa. Mucaan afaan na jijjiiree oolee yaa ibsaa mucaan waamee afaan na jijjiiree meessa jirta yaa buleessoo. Ijoolleen daa'imaa akkas jettaan. Ati dhageessaa waan ani jee? Maal bes taa'ee waan nyaataa hin jiru. Isaa furdattee dhugumaan boorcee baastee lakkaataa udhadhabde kunoo mallaan si bosh ta'e yaa ibsaa maashaallah. Maal jechuun afaan Oromoo kanallee itti naa qabi bannaa. Mucaan itti naa qabi. Aantee koottatummaan taa'e ibsaa mucaan nama sodaachisaa sawaan. Ani kasiin jiru afaan Oromoo ammaa taasisa itti suni maali nimee nutti mimee nu hiikimee. Dachin ati koi naannuma baaleetti dhalattee ijoolleen baalee bar siireesiidha. Afaan kutaa hundaa ni beekti loqoda hundaa. Yaanne yoo meediyaaraan was deebitame. Inshaallah gaafa rabbi jedhee miruufaati. Ramadaana booda inshaallah. Wallahi hanga Ramadaana achuma jiru taa'ibsaa. Egaa. Inshaallah. Oh my God. Lakki kaa isin bira dhufee si waliin sooma. Hin maraate mucaan. Wallahi dhaamee achitti hiitanii illa yaa Oromoo salphan. Ijoollee ibidda. Gaardii hedduu qabda ibsaa bakka niqniqi yallam. Niqniqi yallam. Banni amaariffa. Niqniqi. Mannoo. Koi mana harka digaatee koi. Aboo mucaa kana afaan Amaaraa. Amaariffa dhiisettee dhufi amaariffa haasawaa ta'ee jira. Naafid mee waan afaan Amaaraan beene na se'u jira moo maal jechuudha inni? Ofii ati dhiis jetteen akkamitti amaariffa haasawaa deebite? Na jalaa taate dhaggeeffadhu ibsaa si yaanne wallaan. Gaafa biyyi Faransaay achi deebi'a. Kwaamiin maagara manaati. Kwaamii jechuun kan manaan ijaaranii kwaamii siin jette. Antee ati mucaa baajaaji dhaggeeffadhu. Ibsaan hanga ijoollee tana bira jiru maa yaadina wannumaan tiktookii jibbee ibsaan tiktookii hamaa keessa jira yaa Oromoo. Baajaaji itti fakkaate ni fakkaate. Mucummaan atuu baajaaji na fakkaattee jirta meeqoo. Ati dammoo makiinaa bulee fi baajaaji bulee waan taateef makiinaa bulee illee baajaaji machi fakkaattiire. Atummaan kunuu baajaaji fakkaattaa mee as deebi.
Banne ciikin baajaajii jaalatti jechuun sun dhugaadha. Ashmuuriidhaan itti mataarti. Wanni akkasii hin jiru. Ani baajaajuu takka argeen beeku weegan biyyaa ani bee baajaaj baate. Namni baajaajii hin beekne iyyuu ijaan takka argeen beekne iyyuu baajaajii maqaama baajaaj jedhu kan itti dhoyinaan hin jaalatti. Kamisiin ka uffatte martu. Qoy baajaajiin guyyaa meeqa dubara karaarraa maitee ni beeyta osoo baajaaj ooftu. Ani moo. Astaghfirullahil azim. Ma bannaashin. Shantaa namaa takka shantaa sibiratti. Ani sheeka takka masgiida. Dubartiin shantaa fudhachuu takka sibiratti hin deebine. Nasra. Oyye. Bakka chaa'u nagaan buli ba'uufi. Tole ibsaa keenyaa si jaalannaa fataa jayayyee bashannanii gaafa dhuftu nutti himi waan nuuf fiddu sitti himannaa. Inshallah ayyee. Faransaa fi Jarman wal biraa fadhu dhufeetiin fudhaa fadhu boostaa na ergita. Hin dhufin deliveriidhaan si ergina. Maal goote ibsaa bira? Ibsaa bira dubartiin dhaquun taatu? Addee hin taatu hin nyaatta hin ta'u wanni akkasii hin jiru. Kanaa miti bar nama biraa ka bira dhaquu qaba ibsaanii ammaan hin biraa godha. Inni qabaatullee kama inni itti dhaqu san wayya ka dhuftutuun hin taatu. Bar galchaa waanaa fidee dhaqee yookaan fudhaa yookaan boostaa na ergitaan jeenii si warri biyyaa kun dhufa akkuma biraatti beeytan wannan fakkaata. Ka meeshaa sababattanii walitti dhuftan kun hin ta'u dhiisi. Waatu bada. Kana kan naaf eessaa Siyaasitti wallahi. Wallahi arabni si dheeraadha jedhi ka. Biyya keessa. Tallaa keenya cinnaa baanta bakkul sirroona shuuchaan ka arrabati asattare. Kana jaalama. Waan takka yoo itti fayyadaman waan takka. Wallahi homaan jenneen ani waan takka hin jenneen. Kana jaalama. Osoo jedheeni tiktookiin cuftii iyyuu malee caamu bakka